Abba jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne afaanuma keenya katabne. Akkam jirtu ijoollee viidiyoo keenya kan torban darbeetiin sagalee irraa jecha afaan Oromoo akkamitti ijaarraa kan jedhu keessatti sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa ilaallee turre. Viidiyoo keenya kanarraatiin immoo adeemsa jecha ijaaruu keessatti sagaleen bakka meeqatti qodamaa kan jedhu kan ilaaluu fi tokkoon isaanii fakkeenya fudhachuudhaan akkamitti sagalee irraa jecha ijaarraa kan jedhu ilaaluu itti fufna jechuudha. Egaa afaan Oromoo keessatti sagaleen yookaan birsagni yookiin birkiin sagalee bakka jaatti qodama. Isaanis sagalee dheeraa, sagalee gabaabaa, laafaa, jabaa, irra butaa fi hudhaa jenneet bakka jaatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Sagalee dheeraa fi gabaabaa fudhannee jecha akkamitti ijaaruu dandeenya kan jedhu viidiyoo keenya kan torban darbeetiin ilaallee turre. Har'a immoo isaan hafan afran jechuunis sagalee laafaa, jabaa, irra butaa fi sagalee hudhaa kan jennuun kana akkamitti fayyadamnaa jecha keessatti kan jedhu kan ilaallu ta'a. Nu waliin tura. Isa jalqabaatti yeroo dabarru sagaleen jabaan afaan Oromoo keessatti dubbifamaan lama kan wal fakkaatu walitti aanee yoo dhufe sagaleen sana sagalee jabaa jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf jecha hattuu jedhu keessatti sagaleen inni jalqabaa haadha, kan inni lammaffaa immoo tuu jennee dubbifamaa taa kana yeroo yaamnu afaan keenya irratti ni jabaata jechuudha. Tuu yeroo jennu kanaafuu dubbifamaa taa walitti aansinee ogguu lama barreessina jechuudha. H, A, H, T, T, U, U, Tu, Ha, Tu, Hattuu, Hattuu jenneet akkanatti sagalee irraa jecha jabaa jennee yaamnu kana hattuu kan jedhu kan akkanatti ijaaruu dandeenya. Jechi hattuu jedhu kun sagalee jabaa irraa hojjetamee maaliif jennee yeroo jennu taan lama walitti aanee taan dubbifamaadha. Dubbifamaan taan kun walitti aanee ogguu lama barreeffame. Kanaafuu jechi kun sagalee jabaa irraa ijaaramee jenneet waamna jechuudha. Egaa jechi sagalee jabaa irraa jecha yeroo ijaarru dubbifamaan lama jalqaba irratti walitti aanee hin dhufu. Fakkeenyaaf nama jennee yeroo barreessinu naa lama jalqaba irratti barreessinee ni jabeessina jechuun seerri afaan Oromoo keessatti seerri akkanaa hin hojjetu. Inni lammaffaan immoo dhuma irrattis dubbifamaan lama walitti aanee dhufuu hin danda'u. Jecha sagalee jabaa irraa adeemsa uumuu keessatti dubbifamaan lama walitti aanee dhuma jechaa irratti walitti hin dhufu jechuudha. Inni biraa immoo jecha sagalee jabaa irraa yeroo uumnu qubee dachaa ogguu lama walitti aansinee hin barreessinu. Kanaafuu akkaataa itti sagaleessinutu murteessaadha. Kanaafuu fakkeenyaaf jecha hodhuu jedhu yeroo sagaleessinu dhaan ni jabaatti. Hodhuu jennee sagaleessina. Dhaan jabaate jennee dhaa ogguu lama hin barreessinu jechuudha. Kanaafuu hodhuu yeroo jennu dhaa qubee dachaa dhaa ogguma takka fayyadamna jechuudha. Sagalee jabaa keessatti ogguu lama hin barreeffamu walitti aanee jechuudha. Sagaleen laafaan immoo afaan Oromoo keessatti dubbifamaa gosa tokko kan walitti aanee jiru yoo qabaachuu baate jechi tokko jechi sana jecha laafaa yookiin jecha sagalee laafaa irraa uumame jenneetti waamuu dandeenya. Fakkeenyaaf jecha nama jedhu keessatti sagalee na fi ma jedhu irraa uumame. Kanaafuu dubbifamaan lama walitti aanee hin jiru waan ta'eef jechi kun sagalee laafaa irraa uumamee jenneetti waamuu dandeenya jechuudha. Egaa
jechoota sagalee jabaa fi sagalee laafaa irraa uumaman akkamitti adda baafna kan jedhu ilaallee jirra. Gara sagalee irra butaatti dabarra. Irra butaa jechuun immoo adeemsa jecha ijaaruu keessatti sagalee dubbifamaan lama kan waliin fakkaanne walitti aanee jecha tokko keessa yoo jiraate jechi sana sagalee irra butaarraa ijaarame jennee waamuu dandeenya. Fakkeenyaaf jecha harka jedhu yoo fudhanne h, a, r, k, a. Dubbifamaa raa fi dubbifamaan kaan walitti aanee dhufa waan ta'eef raa fi kaan jecha keessatti yoo walitti aanee dhufe dubbifamaan waliin fakkaanne kan gosa tokko hin taane jechuudha. Jechi kun sagalee irra butaa irraa hojjetame yookaan jecha irra butaadha jennetti waamuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu jechi harka jedhu gosoota jecha irra butaa keessatti ramadame jechuudha. Fakkeenya biraattis yoo fudhanne mirga, gaangee, farda jechoonni jedhan kun mirga kan jedhu kun raa fi gaan dubbifamaa walitti aanee dhufu kan gosa tokko hin taane. Gaangee keessatti immoo naa fi gaan dubbifamaa waliin fakkaan kan walitti aanee dhufe waan ta'eef jechi kun irra butaadha jennees waamuu dandeenya. Kan itti aanu immoo hudhaadha. Egaa akkuma beekamu afaan Oromoo keessatti dubbachiiftuun sadii walitti aanee hin dhufu. Haa ta'u malee jechoonni tokko tokko kan dubbachiiftuu sadii walitti aanee dhufu kan hudhaadhaan adda qoodnu ni jira jechuudha. Isaan kana jechoota sagalee hudhaa irraa ijaaraman jennee waamuu dandeenya. Maaliin adda qoodnaa jennee gaafanne immoo mallattoo hudhaa isa kanaan adda qooduu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ra'ee, ra'ee, ree, ee, re'ee. Jechi ra'ee jedhu kun sagalee ree fi sagalee ee jedhu walitti fidneeti kan ijaarru jechuudha. Isaan kun immoo kan walitti dhufan hudhaadhaan adda baase. Kanaafuu jechi ra'ee jedhu kun dubbachiiftuu sadi kan walitti aanee dhufu kan hudhaadhaan adda ba'ee of keessaa qabe jechuudha. Kanaafuu jechi kun sagalee hudhaarraa ijaaramee jenneet waamuu dandeenya jechuudha. Egaa kana yoo ilaalle gaafiilee afran takka ilaalleet viidiyoo keenya kanarraa xumurra jechuudha. Gaafii inni jalqabaa kanneen armaan gadii keessaa jechi sagalee laafaarraa ijaarame isa kami? A, madda, baa, lafa, caa, bu'aa. Gaafii inni lammaffaan kanneen armaan gadii keessaa jechi sagalee jabaarraa uumame isa kami? A, lafa, baa, madda, caa, bu'aa. Gaafii inni sadaffaa kanneen armaan gadii keessaa jechi sagalee irra butaa of keessaa qabu isa kami? A, nama, baa, dugda, caa, ji'a. Gaafiin inni afuraffaa fi kan dhumaa kanneen armaan gadii keessaa jechi sagalee hudhaa of keessaa qabu isa kami? A, mana, baa, si'aayina, caa, farda. Ijoollee gaaffiilee kana viidiyoo keenya kan har'aa baranneerraa deebii sirrii filattanii
waraqaa keessan irratti barreessaa. Barreessitanii ijoo amma immoo gara deebiitti ceenaa. Tokkoffaa kanneen armaan gadii keessaa jechi sagalee laafaarraa uumame kamii kan jedhu A madda, B lafa, C bu'aa. Kanaafuu sagaleen laafaan dubbifamaa lama kan wal fakkaatu of keessaa yoo qabaachuu baate jechi san sagalee laafaarraa uumame jennee waamuu dandeenya. Kanaafuu as keessaa jechi dubbifamaa lama kan walitti aanee hin qabne yookaan hudhaa of keessaa hin qabne lafa jecha lafa jedhu waan ta'eef deebiin isaa lafa ta'a jechuudha. Inni lammaffaan immoo kanneen armaan gadii keessaa jechi sagalee jabaa irraa uumame isa kami kan jedhu A lafa, B madda, C bu'aa. Kanaafuu akkuma baralleetti jechi sagalee jabaa irraa akkamitti uumamaa kan jedhu viidiyoo kanan ilaallee turre. Kanaafuu dubbifamaa lama kan wal fakkaatu kan walitti aanee dhufe kan of keessaa qabu jecha madda jedhu kana waan ta'eef deebiin isaa madda ta'a jechuudha. Kan itti aanu immoo kanneen armaan gadii keessaa jechi sagalee irra butaa irraa uumame isa kamii kan jedhu. Egaa sagaleen irra butaan jecha ijaaruu keessatti dubbifamaa lama kan waliin fakkaanne walitti aanee kan dhufe of keessaa yoo qabaate jechi san sagalee irra butaa irraa uumame jenneeti waamna. Kanaafuu filannoo kana keessaa jechi dugda jedhu gaa fi daan bifamaa waliin fakkaanne kan walitti aanee dhufe of keessaa qaba waan ta'eef jechi dugda jedhu kun jecha irra butaa sagalee irra butaa irraa uumame jenneeti waamuu dandeenya. Kanaafuu deebiin isaa dugda ta'a jechuudha. Inni dhumaa immoo kanneen armaan gadii keessaa jechi sagalee hudhaa irraa uumame kamii jennee turre. Kanaafuu deebiin isaa si'aa'ina ta'a jechuudha. Si'aa'ina. Jecha si'aa'ina jedhu keessatti sagalee sadiitu jira. Sadeen kunis si, a, ina, ina. Kanaafuu gochiftuu adda addaa kan walitti aanee dhufe kana sagalee hudhaadhaan adda baafna. Hudhaan as keessatti jecha sagalee hudhaa of keessaa qabu si'aa'ina jechuudha. Kanaafuu ijoollee viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata. Torban dhufu viidiyoo adda ta'een kan isin barsiisa jennee yaadne qabannee dhufna. Hangasittuu nagaan tura ijoollee. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne abbaanuma keenya katabne. Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii dhaloota qubee. Dhaloota qubeetiin bu'uura irraa kaafnee akkaataa daa'imman keenya qubee afaan Oromoo sirriitti qubeessuu danda'an fa'aa gubbaa gara gadii ol deebinee bitaa gara mirgaatti gidduutti deebi'uun bitaa hanga mirgaatti barreessina. Faa, faa, farda. Qubee afaan Oromoo walitti fiduudhaan sagaleen akkamitti uumama? Baa fi aa takka yeroo dubbifnu baan koobatti b, b. Aa takka biratti yeroo ilaanu a, a. Walirratti b, b. Sagalee jedhu nuuf uuma jechuudha. Qubee afaan Oromoo bakka meeqa qooduu dandeenya? Afaan Oromoo keessatti sagaleen bakka meeqatti qoodama? Yookiin birkiin sagalee bakka jaatti qoodama.
Isaanis sagalee dheeraa, sagalee gabaabaa, laafaa, jabaa, irra butaa fi hudhaa jenneet bakka jaatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Sagalee fayyadamuudhaan jechoota afaan Oromoo akkamitti ijaaruu dandeenya? A, E, A, daa, aadaa fi akkasumas viidiyoolee garaagaraa akkanaan wal qabatan torbanitti al tokko chaanalii keenya dhaloota qubeetiin kan isin biraan geenyu ta'a. Kaayyoon guddaan chaanalii kanaa dhaloota qubee afaan Oromoo sirriitti dubbisuu, qubeessuu fi dubbachuu danda'u uumuudha. Daa'imman keenya akkasumas uummanni Oromoo guutuun qubee afaan Oromoo, jechoota afaan Oromoo sirriitti barreessuu akka danda'aniif chaanaliin keenya ni hojjeta. Kanumaafuu chaanalii keenya subscribe gochuudhaan viidiyooleen nuti torbanitti al tokko gadhiifnu akka isin bira gahu godhaa. Nu waliin turaa. Galatoomaa. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne. Abbaanuma keenya katabne.